Ina ragadar caasanii konkolaataa ragadar caasanii osoo makiinaa ragadin buusin achirratti rasaasa kan itti guuraa ture isaanii bar isaan faannoo warra jedhamu kana liyyuu haayilii naannoo amaaraa ka jedhamu kana isaan tokkos gochuu turan. Sigalee Tigraayin keessatti gaararraa nama akkasitti gaararraa gadi harcaasaa ture akkasitti nama fixaa ture isaan. Dubartii Tigraay akkas godhaa ture akkan taane akka ilmi namaa hin taane ka godhaa ture isaanii fi waraana Eeltiraati. Sigalee Wallagga keessatti nama kenna. Sigalee waraana haa ta'u waraanni illee seera ittiin booji'amuu qaba yoo waraana taates. Yoo nama dhuunfaa nama akka kiyyaa keetii taates sigalee nama yoo ajjeesan birumaa deeman morma muranii feerrayyootti fannisanii ittiin nutti hin garsiisan turre. Thank you. Feerrayyootti fannisanii sibiilatti fannisanii nutti garsiisaa turan. Argaan turreesi. Walumaan argaa turre. Walumaan argaa turre hundi kennaa. Ar'alleen dhaadatan ar'allee hin qaanfatanii qaanyiin qabanii ar'alleen dhaadatan eega dhukkeen isaanirraa ka'e eega biyyatti laaqamanillee dhaadatan ar'allee waan isin ajaa'ibu. Waan arganne tana galateeffata. Eenyuun galateeffanna? Abiyyi Ahmadiin galateeffanna. Shimallisii miti kan nuti galateeffannu. Rabbii keenna galateeffanna. Dhiini qeerroo Oromoo sigalee lafatti dhangala'ee qeerroo san galateeffanna. Qarree nuu jettee wareegamti ummata san galateeffataa. Taarganneef galata. Tadhamneef ammootuyyuu itti qabsaayaa barbaadu. Warra Oromoo tana hin dhabamsiifne jedhee hojjetu. Sigalee Oromummaa dhabamsiifna warra jedhee hojjetu kana isarratti dalaguu barbaachisa. Isaanirratti dalaguu barbaachisa. Ufii walirratti hin dalaynu ammas deemne waraanni bilisummaa Oromoo fakkeenya nu haa ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo arree maaliif wallaalee maal loluun wallaalee tartiiba qaba naamusa akkatti itti deemu beeka. Mee ilaalama yeroo kana maaliif jiran isaan? Sigalee waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru naan hin jettu kan jira dachaa ta'ee jira. Garuu ammoo wacni duraanii waraana mootummaatii fi waraana adda bilisummaa Oromoo sun jidduu jiru sun agasunda amma maal dhagaarta. Mootummaa waraana shanee balleessina shanee dhabamsiifna jedhee miidiyaan iyyuu argaarta ammaan tan argaa jirta. Dubbiin poolitikaa namaa galuu qabdi. Sigalee hagam argaa jirta meemma mootummaa dhugaa dubbachuuf. Mootummaa shanee jedhee duraan akkasitti dubartoota gaaraa gayyaasee mul'ii hidhachiisee galabbatamaa jedheen duudaan lafa ciibsee ol garagalaa jedheen ijoollee jaarsa dullacha harqoonni duudi wof jedhee duudi dhukkubee garar akkas godhaa turan sana ammaan tan argitanii hin jiran amma akkas godhaa hin jiran. Maaliif? At least akka maal jedhan Oromoo waan jettu mammaas tokko jira. Haga bishaan haga areerri bishaanirra jiru jedhan haga areerri bishaanirra jiru at least warruma kana wayya. Sigalee warruma kana wayya. Dubbiin tun dubbii jabdu dubbii nama nuti qoosan laallee osoo amma warri zaalimni arra badhetti akka nu nyaatu kun ka lafateennaan teenne jedhu ka argitee ummata Oromootiin ummata argitee gaallaa ummata argitee akka Madagaskaarii dhufe ummata akkasii ummata akkanaa ummata afaan hin qabne ummata aadaa hin qabne ummata amantaa hin qabne kan nuun jedhan osoo bakka kanarraa nu kaasanii osoo aangoo qabatanii dhufanii nutti dhufanii maal nu godhuudhaa deeman eessa nu geessuudhaa deeman isin marti keessa nu yaaduu hin dandeettan. Sigalee wanti har'a Finfinnee keessatti ta'u argaa jirru waan nama abdachiisaati. Haala kana yoo jarattiillee Rabbi qajeelchee Abiyyi Ahmad santuu yoo karaa jallate namichi muluu sun waan qajeelullee miti. Haa ta'u garuu Rabbi isaa qajeelchu du'aa itti goonaati. Inni sun qajeelee innaan inni isa jallisaan jedhamu sun isa so isaatuyyuu kana hundumaayyuu qaraaatuyyuu akka nuti argite mataa gadi qabannee himimmaan boonu kan godhe isa. Sigalee har'allee yoo Rabbiin isa qajeelche hin beeku Rabbi isaa qajeelchu. Inshallah Rabbiin isaa qajeelchu. Yes Rabbi isaa qajeelchu wallaahi danda'a Rabbi isaa qajeelchu isa
fedhe isaa malee irreechi kun bakka amma laal silaafuu nama poolitikaa wallaalellee hin taanu gara tokko ammaan tana guutumatti waan tokko saatinii cufa akkanuma laaluu hin qabnu ammaan tana Oromoon dhugumaan irreecha Finfinnee kana dhugumaan bakka jechuun bilisummaa argattee dhugumaan bas wanni takkayyuu kan jirre shokosaan takkayyuu kan jirre mootummaallee fedhiin isaa keessa jiraatee jaalalli Oromummaa kanatti itti mi'aayee Abiyyillee akkasitti wanti jedhee akkasii miti dubbiin Amaarrillee bilisiginnaan guutuun bakka Oromummaan kun itti tolee akkas osoo hin taane at least isaanillee ammaan tana cinqaa keessa jiran chaansii isaanillee laallachuu jiran wanni nu beekuu qabna maal laallatan isaan chaansii isaanii tokkoffaa ammaan tana Tigraay wajjin nageenni hin jiru kana hunduu argaa jirra Tigraay wajjin nageenni hin jiru akkasitti wal cafaqaniitiin dhiiga wal dhangalaasanii dhukkee walirraa kaasanii argite haga silaa dubartii ajjeesanii akka daa'imman ajjeesanii gaddachaan achi jirti madaan sunis takka jedhe achi as deebi'anii warra Amaaraa kana wajjin kunoo hagga ammaatitti biyyatti wallaaquu jiranii lafti nagaa miti lama jedhe sigadame aangoo isaaniitiif sodaatanii jara kana ofirraa eeganii jara Amaaraa ofirraa eeganii jara Tigree ofirraa eeganii asiin ammootu waraana bilisummaa ofirraa eeganii asiin Alshabaab duda kana ol tokko sasanis ofirraa eeganii cinqaan isaanitti illee ni jirti wanni nu beekuu qabna cinqaa isaanii jirtu tana jidduu Oromoo ofitti qabachuu barbaadan unkaan isaan warra afaan Oromoo dubbatu miti warri kanaan dura bulchuu ture haga Itoophiyaa kana bulchan hundinuu warri nu argaa jirruu fi kan nuti umriin kenna hin dhaqqabin illee akka nu dhageennetti illee kan nuti dhagaa turre Oromoo matana qabataniituma bulchuu tura warri Itoophiyaa bulchan hundi isaaniitu Oromoo matana sobanii jechuu ufi qabanii kaan ka garaan bitamu garaan ka qawween dha'uu danda'amu qawween dhayanii akkasumatti bulchaas gahan sigadami kunilleen afaan Oromoo dubbata malee dantaa ofiitiif jedhee rahmata siin godhu gaafa aangoo isaatiin itti dhufte rahmata siin godhu arginee jirra Oromoo meeqa akka inni fite qeerroof qarree meeqa akka inni lafarraa xarage hin beekne kana wallaalle garuu immoo ammaan tana isaan illee faayidaa ofiitiif jecha Oromoo qabachuu barbaadan wanni nu beekuu qabnu hedduun nama ammaan tana bakka Abiyyillee bakka ilma Oromooti ilma Abbaa Gadaati kanaaf bakka irreechi Finfinnee keessatti alaabaan akkanatti Finfinneen guutuun alaabaan bareeddee akkasitti fakkaata nama garii Shimallisillee akkas ta'e Adaanechillee dhugaan lafa jirtu garuu hunduu Oromoo ofitti qabee yeroo kan argite hunduu ofitti qabee sistamaan yeroo isaa eeggatee bira dabruu barbaada waan namuu godhu kana osoo Jowarii illee taate osoo Amaarallee ofii qabuu barbaada Tigreellee ofii qabuu barbaada aangoo ofiitiif jedhe akkasuma jiraata namni kanaafu ila ammaan tanatti wanni hunduu gaarii haga argaa jirrutti jechuudha dhugaalee dubbachuun gaarii mi ammaatti wanni nu argaa jirru gaarii wanni kun ammoo akkanatti itti fufamu hin dhaabbate hin beeynu Abiyyi jechuun dhibba galabbatama hin beeytu dhibba garagala gaafa dura dhufu Oromoon tun gammaddee ilma Abbaa Gadaa jettee way jettee fataa jettee maal jettee hin beeytan hundi kenna walumaan beeyna osoo Jowaar lakkisaa taa lakkisa inaaftu jedhaanii turre eenyu si dhagaa jedhaanii tu nan martuu jechuu Jawariin gaafsan sigalee achuma as deebi'ee Oromoo matana biyyatti laaguu jalqabe asuma deebi'eetu hundi keessan hin beeytan Oromoo irraa takka jedhee jalqabe ammaan tana wanni ammaan kunillee haala qilleensaa laaluun barbaachisaa maal argaa jirtan haala qilleensaa mee akkam biyyi sun nagaa Itoophiyaan sun nagaa lafuma nagaa irratti Oromoon kun akkanatti Finfinneetti bahee akkana sirbaa jira lafa nagaa irratti miti lafti nageenni jirtu hundinuu rakkoo qabdi argaa jirtan garuu yeroo kana yeroo ufitti waa amma mootummaan hagattii kana abbaan fedhe siyaasa hagattii kana osoo gowwaa fedhetti kennanii kana ganan dalaga namni siyaasa kana Oromoo ofitti qabdee jallistee irreecha kabajachuu jira miti kan
innu Oromoon waggaa keessa gisee takka deebi'a maaltu isa ga'e?